Nagaan siniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaatanii eegamtan yeroo kana keessanii tole nagaa kootti aansuudhaan viidiyoo tokkoon siniif fidee dhufee isas irraa barattu irraa of eeggattu ijoolleen keessattuu reefu Itoophiyaa irraa gara biyya Arabaa dhuftan of eeggannoo cimaa sin barbaachisa warroota akkanaa hattoota kanarraa isiniin jedha ijoolleen keenya baay'een keessanii hin beektanii baay'een keessan immoo beekuu dandeessu. Inna like share godhaa isiniin jedha like godhaa ijoollee baay'ee biraa akka ga'u adaraa keessan irraa of eeggadhaa hattoota akkanaa kana. Kaayyoo manaa baataniifis beeka yeroo tokko ijoolleen keenya kaayyoo manaa baataniif dagattanii waanuma baataniif takka inni irraanfattu ta'uu hin beekochaadha. Amma namni tokko deddeebi'ee si nyaatu tamma namni tokko maqaa amantaa da'oo godhatee warratee amantaa kamiyyuu hordofi dhugaa rabbiiti jechaadha. Amantaa da'oo godhatanii sin barsiifna quraana sin barsiifna wangeela sin barsiifna jedhanii gaafa sinirraa amma miliyoona tokko miliyoona lama miliyoona sadii adda duree buusanii isaan booda immoo ijoollee baay'ee irraa guuranii funaantanii garee hidhattanii warrattanii hoggaa shamarran akka keessanii yookaan immoo duuriyyee biyya keessa taa'eetoo amma miliyoona lama miliyoona tokko guurtanii warrattanii gara biyyaatti ergitanii booda immoo nu nyaatee bade bilookii nu godhe nu baqate jettanii too dubbattanii isinii fayyaada xiqqoo qaba. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa amma dhumaatti isiniin jedha obboloota kiyyaa. Keessattuu sin barbaachisa dhugaa rabbiiti jechaadha bara dhaloonni badee gara jabummaadhaan ani kanan godha jedhee warratee dhalootarraa funaanu nuyi akkatti finnutti finna yaa obboloota kiyya maal taatanii yeroo tokko maalis sin tuquu dhugaa rabbii jechaadha ani waanuma jallinaa kanatti waanuma karaa barbaadan dhufan kanatti dafqi koo sumuuniin takka hin baatu of eeggannoo cimaan qaba akkasumayyuu obboloota koo sinillee of eeggadhaan siniin jedha of eeggannoo cimaa sin barbaachisa mee gara viidiyoo isaatti sin dabarsaa irraa bara irraa dhaggeeffadhaa dhugaa rabbii jechaadha irraa barattu jedhee yaada garuu mee eenyu keessan takka namni lama namni sadii akka nyaatamne haadhaaf abbaa isaa kan gargaarre obbolaa isaa kan gargaarretu duuriyyee akkanuma Itoophiyaa keessa teessee waa'ifaa bitaa jettee waa'ifaa bitteetu ijoollee irraa funaantee booda immoo bilookii gootu kana daanaan baay'ee tokko garuu nan gaddisiisu ijoollee nyaataman kana maali kaayyoon baataniif maalidha hojjetattanii of jijjiiru mana keessan jijjiiruudha maatii keessan jijjiiruudha. Dargaggeessa dhiiraa yookaan wangeelaawii tokko raajii tokko jijjiiruudhaaf biyyaa baateeti onlaayiniidhaan malee amantaan kee jiru amantaan kee jechaan laphee keeti malee amantaan kee namadha miti namatti amantee miti waaqatti amanteeti. Kanaaf akkuma argitan qarshii keessan namatti hin erginaa waldaan ijaara sanan godha jedhe dhuguma isinitti fakkaata ilaata sobdoota kana mee dhaggeeffadhaa ka miliyoona tokko tuqaa meeqa warra nyaatamanii bo'aa jiran mee sagalee isaaniitti sin dabarseera turtii gaarii sagalee isaa wajjin. Achi waldaa keenya waraabdee turte intala amma isheedha kan nuun taphachaa jiru ijoolleedhaan taphachaa kan jiru tokko isheedhayyuudha isa jala isa walii galte. Waraabeen ture natti mul'achaa jira waan babal'aan argaa kan jette wayii waraabeen ture. Qoraattiin argaa nama luka isaa hordofuun argaa jette akkasitti raajaa turte. Isheen amma isheedha kan siriidhayyuu amma akkanan riimoofii ta'ullee waldicha keessaa kan na taasise amma isheedha jechuudha har'a miseensarraa jechuudha. Waa ta'e mari'achaa jiru seeneen dhaggeeffachaan tureyanii riimoofii na taasiste sanatti waamtee jechuudha. Isheedha amma kan riimoofii na taasise iyyuu. Konkolaataan sinii binna maatiin keessan ittiin iddoo barbaadan naqu birrii walitti buufadhaa kan jedhamu dhugaadha. Isuma kuma kudhan kan falleessas kuma kudhan namoota 20 irraa guure birrichas bakka inni dhaqee ni nagarre akkasuma booranni yeroo miidhamni irra geechee waldaadhuma guddaa irratti hin gargaarre jedhee dubbatee ijoolleen waldaa biraarree dhufanii nutti dabalamanii kuma 360 guurame lafa inni dhaqee ni nagarre booranas deemee hin gargaarre silkii cufatee torbee tokko ture dhufee silkiin haala akanii nuun jedhe. Kanatu jira jechuudha. Inna ambirri kuma kudhan sana amma obboleettii kookee kareessin dubbiste san bira hin jira darrasanyoonni sun kaan garuu ana birayyuu hin jira jechuudha guutumaan guututti hunda ijoolleen warri hin ergine warri qarshii gadaanaa ergan biratti yoo qabaniyyuu kan nu biratti garee gubbaarratti gadhiifame muluun isaan jira jechuudha kuma 100 kan kaffalaa turan kuma 130 kan kaffalaa turan ijoolleen jechuudha. Namni tokko kuma 130 kuma 100. Maal taate dhugaa waaqa. Amma darasanii isaa guutumaan guututti na bira jira baranii si erguu nan danda'a waan akkaataa inni ittiin nuun taphachaa ture
rakkisaadha garuu sollu sobe gaanu attaallaluu isaa kanarraan kan ka'e dhaloota immoo warra dura maaliif jecha waldaan kun jedhanii ijoolleen dudubbachuu malee dinnaan takkaa lamaan yaase ijoollee waldaa keessaa ari'ate. Gooftaa Yesuus nama baasu. Hin baase mulu. Waldaani Hin baase muluu isaanii. amma boleettiin tokko kan odeeffannoo naa kennite kanuma jechuudha. Maal jetti waldaa akka lafarratti ijaarannuu fi mootummaan lafa nuu kennee jira. Lafa sanarratti ijaaraa jirra. Garuu yeroo as garagalanu lafti kennamees hin jiru. Eeyyamni kennameefis hin jiru. Zimmedheetu waldicha amma cufamee jira jedhan. Dura kiraa wayii fudhateetu cufameedhan. Isaatu jedhee akkasuma nuun jedheetu nurraa birrii guuraa ture jechuudha. Ayi nama gaddisiisa baay'ee dhugaa. Maaliif of eeggadhaa bakka addachi keessa rimuuf bitaatanii maallaa inni kun hojjettanii itti dhuftu waan ta'eef anis kanan hiimoorratti iyyuu fi dhaloonni sanyii keessa lafa hin taanetti hin facaasinaa. Qoraattii keessatti hin facaasinaa. Yoo facaaftan siniin margu bakka eebbiin jiretti hin facaasinaa. Waldaa keessaa deemtanitti maallaqa keessan gumaachaa kanan jedhee iyyuu fi anaaf waa kan falamaaf otoo hin taane karaa tokko kun tajaajila dhaloota barsiisuudha jechuudha badiirraa deebisuudha jechuudha isin kontiraata waggaa lamaa qabdu kontiraata waggaa lamaa keessatti immoo isin of jijjiirtanii maatii keessanitti jijjiirtanii akka deebitanii biyya Itoophiyaatti illee hojii tokko uummattanii maatii keessanitti nagaadhaan akka jiraattaniifidha kanan dubbachaa jiru akka hin nyaatamne jechuudha har'a birrii amma kanaa dhiisiiti har'a Itoophiyaa keessaa birrii 500 namni sii liqeessu hin jiru harkaa dhabde jechuudha kanaaf immoo gara fuulduraattis of eeggadhaa inni nyaatame kun nyaatame bakka kanaaf maqaa waldichaa maal jedha moggaafni maqaa waldichaa yaadanne beektaa waraabeen ture garuu yaadadhu kan immoo waldaa maqaa isaa siin erga kun amma laale maqaan waldaa dinqii hafuura qulqulluu jedha waldichi jechuudha. Baay'ee nama zansiisa dhugaa. Simbicha si lamaan qofa moo nama biraas rimuuf godhe warra maallaqa akka kanfale kana? Nama qofa ijoollee 37 kan waldaa kana keessa birrii kaffalee too baqatee. Innaa akkuma dhaggeeffattan kana jechaadha waan baay'ee nama gaddisiisu miliyoona 1.5 walitti qabatee innaa dhaloota kana bilookii keessaa gochaa jiru bo'aatii jiru jechaadha. Maaloo yaa obboloota koo maaloo irraa of eeggadhaa irrumaa of eeggadhaa dhugaa waaqayyoo ijoollee reefu dhuftanis of eeggadhaa. Adaraa keessan of eeggadhaa warroota akkanaa duuriyyoota kanarra dhugaa rabbii jechaadha. Anumti karaa deemtu duchaan maaliif sin nyaatti maaliif si'atti maaliif mee amma ijoollee rakkataa ofii keessaniin gede gaartanii karaa nama tokko malee hin ta'u isaan silaa sobdoota. Akkas isiniin jedha akka irraa of eegdaniif jecha viidiyoo kana isiniif hojjedhe laayik sheer gochuu hin dagatinaa akkasuma warri tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'uudhaaf natti dabalamaa isiniin jedha baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja miidhama keessaniin jaaladhu galatooma yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa baay baay.